في رامما هردفون بدي وانتف غارين كسارا تربه كان اجندا إساني أجندا واقما كريستوس إساني أجندا غاري شادا غرچون manneen hunda keessatti waa'ee garee shaadaa isaatiin jiru inumaatu garee kasaararraa torbee kana walitti bu'insa gidduu isaanii warra macaafa 66 fi 81tti raawwatameen kan dhalate waaqa garii yoo jedhu kan dhalate nama guutuu waaqa guutuudha jechuun mormiin isaan gidduutti ka'uundaa qonoon hedduun balaa kana miidhamaa akka jiran garee shaadaa gabaasaatiin jira itti gaafatamaan gaaddisa garee shaadaatii fi walitti qabaan gaaddisa garee shaadaa barsiisaa Abdii Muusaan akkas jechuun dubbate manni foon harreetiin ijaarame gaafuma waraabessi yuuse diigama kanaafuu jarri walii galuun hin dandeenye amantaa isaaniitu bu'uurri isaa nama waan ta'eef wanti namni uume dogongora hin dhabu jechuun garee kasaaraa qeequun itti fufe kanas ta'ee sana namni waaqa waaqessu waan fedhe yoo ta'e olaantummaan argatu olaantummaan kan warra rabbii tokkooti gareen shahaadaa warra laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullaatti amanan warra rabbii tokko malee rabbiin biraan jiru muhammad ergamaadha jechuun yeroo hunda miidiyaa gubbaa akka leenca bosonaatti bokkisan ta'uun isaanii miidiyaa TikTok irratti dhiibbaa guddaa uumuun namoonni bakka gahanitti garee shaadaa jechaatiin jiru keessattuu warri garee kasaaraa waaqa isaanii irra kan isaan sodaatan yeroo ammaa kana garee shaadaa akka ta'e namoonni hedduun bifa koomantiitiin dhiyeessaatiin jiru kabajamtoota dhageeffattoota kana oduu maddeen baargamaarraa qabanneen biyyi gudditiin addunyaa tanaa fi abbaa irree jechuun uflaaltuu seerri isiin baastee biyyattii keessatti gufuu ta'uun sagaagalummaan baay'achuun biyyattii keessatti ilmaan abbaa malee dhalatan baay'achuun bara kana yaaddoo guddaa Ameerikaatti tahe Ameerikaan biyya addunyaa tanarraa guddoodha jedhamuudhaan yeroo baay'ee farra biyyoota xixiqqoo ta'uun namoota hedduu miidhuun beekamtu US Ameerikaan seerri isii haallagummaa yookaan gudeeddii dubartii irratti haala waan mijeessuuf yoo dhiqqaate dubartoonni qaama isaanii shaffanatanii deemuu qabu uffata qaama isaanii jilbaa gadi taru fayyadamuu qabu jechuun ministeerri biyyattii ibsa baaseetiin jira itti gaafatamaan ministeera muummee biyyattii Doonaald Tiraamp ibsa baaseen biyyi teenya yoo dhiqqaatte yeroo ammaa kana haala gaarii irratti hin argamtu seera kana jijjiiruunis dirqama nuti taha jechuun dubbate ministeerri biyyattii akka dubbatetti bara kana qofa lakkoofsan daa'imman miiliyoona 1.5 dhalatan keessaa daa'imman 100,000 fi 72,000tti dhiyaatan daa'imman abbaa malee dhalatan jechuun gabaase kana jechuun biyyoota shari'aa islaamaa yookaan biyyoota musliimotaa kanneen akka Saudi Arabiyaa Kuwaitii fi Qaatarii wal bira qabamee yoo ilaalamu parsantaan dubartiin takka US Ameerikaa keessatti ittiin gudeedamtuu fi biyyoota liigii Arabaa keessatti ittiin gudeedamtu wal bira qabanii parsantiin kaaniitiin jiru kana jechuun US Ameerikaa keessatti yoo dhiqqaate dubartoota 100 keessaa dubartoonni 24 ni gudeedamu jechuun miidiyaan guddichi addunyaa UPID qabatee bahe kana jechuun Saudi Arabiyaa fi biyyoota liigii Arabaa kanneen akka Qatar, Dubai fi Kuwait keessatti dubartoota 100 keessaa dubartoonni gudeedaman dubartoota 4 qofa jechuun kun dachiif samiidha jechuun gabaase kana jechuun dubartoonni tokko qaama isaanii akka barbaadanitti badhee kaanii deemuun sagaagalummaaf karaa mijeessa waan ta'eef uffatuun dirqama jechuun gabaasan biyyoonni farra Ameerikaa ta'uu yeroo baay'ee Ameerikaa qeequun beekamtu kanneen akka Raashiyaatii fi Yuukireen Ameerikaan akkuma Gaazaa boba'aa Saudi Arabiyaa irraa fe'achuudhaan olla michuu Saudi Arabiyaa taate shari'aa islaamaallee Saudi Arabiyaa irraa fudhachuudhaan biyyattii ittiin bulchuuf deemti jechuun Tiraamp qeeqaatiin jiru kabajamtoota dhageeffattoota keenya oduun torbee kanaaf qabanne kanumarratti xumurraa torban oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtiin keessan garee shaadaa faana haa ta'u. يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا يا سلام من دندسة والله قازتيسا جينا ما قازتيسا إبسا ما شاء الله رب استفادة بالجبات بركاته سري دندسة والله ما شاء الله أكا قافة درور أمو هدو باية أكا قلتي بلتون akkuma namni oolee buluun silaa yoo muuxannoo argachaa akkuma deemu atilleen jabaachaa dhufaa jirta maashaallah rabbi siif haa dabalu jabaadhu siin jenna maashaallah ofumaa gulaalaa jirtamu akkamira ibsa waa rakkoo teeknikaatu nu mudate gulaala akkami gulaalli kana irratti si gargaaramoo
أيه أستاذ يتمنى على ركون قبش يا جماعة ركون تكني أحمد مو ديكرتو لكن جرو كانت دراجر أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما القبل أي أستاذي وأن تربي كان ميديا ردي ما جروا القبسيتي قالتها داوي كويس بفور الروتيني أي اتفق. بسم الله جدي دبيك وجل قبا الحمد لله تولى ربي جبا كان هردان نجاهي إني مال دبا erga jalqabarra rabbii kiyya faarsee ergamaa kennarra salawaata buusee aliif sahaabota taabi'a itti aansee hunduma keessanuu salaamtaa gaafadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kan jalaa fi gubbaa narraa jawwabadha. Waan torbee kana sirra deemaa jiru wal qabsiisee galata haadhaarraa waan xiqqoo barreesse nu guddisuuf jecha qileef gaara baatee maal jennee dubbanna waan ati nuuf taate dillila rakkinna gajjettee dabartee singeenne maraan nuuf jecha jibbamtee oolmaan kee guddaadha hin fixu odeessee mee xiqqoon dubbadha waan haadha nu deesse. Harmee haadha dhiiraa osoo garaa roraatuu maal godharree jireenyi akka fedhan hin taatu rakkoo jireenyaaf malee ilmoon haadharraan baatu ergamtuu namaa taatee foon isii ormi nyaatu. Harmee koo deessee koo baay'een isin yaade isin wajjin taa'ee isin wajjin nyaadhee isin waliin dhuguu keessi koo araade fiigees dhufa jennaa karaatu fagaate jiruun biyya namaas baay'ee najjabaate isin malee jiruun namatti dhiphisa nyaatanii dhuguunuu nama jibbisiisa yoo an lafa dhahees eenyu ol na qaba an haajigu jedhee eenyuun na sossoba umrii naaf dheeradhu takkaas hin argini wanni hamaan kamtuu maamiyyeessi dura dacheen naa fuutu. Haadha jechuun ija itti ilaalu addunyaa kanarraa homtuu haadhan caalu sihiin nama ta'e warqiidha siin jedhu warqii sii tuffadhe sihiin nama ta'ee foon namaa uffadhe gaafa ati qorrattu gaafaan uffadhu ummaa galata kee danda'een dubbadhu akka allaattiitiin narra qabde kooluu yoo sitti jalladhe boru jalaa keetiin jaannam galuun oolu yoo sitti jalladhe boru jalaa keetiin jaannam galuun oolu. Nu guddisuuf jecha qileef gaara baate maal jennee dubbanna waan ati nuuf taate maal jennee dubbanna waan ati nuuf taate hafuura keenso kanaaf si jaaladha hanga dhumaatitti hafuura keensoqa akka shittootitti kiisittiin sin deemu akka birriititti amaanaa si kenne mootii arshiititti wanni torbee kana miidiyaarra deemu nama jibbisiisa u'uu jechisiisee nama iyyisiisa gurraanuu dhagahuun nama sodaachisa ilma maaltu ol ka'ee haadharraa dhalatee haadha ofii ajjeessa innaa lillaahi jedha kun nama jibbisiisa innaa lillaahi jedha nama jibbisiisa qaata arrabsanii asiinis gahanii innaa lillaahi jedha wanta jarasanii innaa lillaahi jedha waan akkasiisanii haadha san jechuunis haadhateen hundatu dhabe dhaaba gatiin guddaa addunyaa kanarraa kan madaalli hin qabne wanta haadha madaalu barta sumaa dhabne jecha ummii jedhu mee eessaa fuutanii takka harkaa baanaan lammatan gartanii takka harkaa baanaan lammatan gartanii bar jettee ijoolleen qalbitu nu cabe osoo kalee jirtuu hardhof biraa dhabe. Maal jedheen dubbadha ijji imimmaani waan sana dubbachuu hin danda'u hin danda'u ani. Silaa guyyaan geennaan namni baraaramuu du'aa muslimaa hundaaf rabbaa araaramuu yoo muslima ta'an badii isaanii hunduma rabbiin isaanii haa dhiisu jannatal firdawsiin isaan haa gammachiisu jannatal firdawsiin isaan haa gammachiisu ijoollee sanillee nuuf jajjabeessaanii rabbaa sabbarsiisu nuuf jajjabeessaanii rabbaa sabbarsiisu. Warri haadha keessan jirtu lubbuudhaanii baga siniif jiraatte ummiin teessan qaaliin umrii haa dheerattu hoggaa kuma caalii kan lubbuun hin jirres jaannata kadhaafi kan lubbuun hin jirres jaannata kadhaafi. Ergaa koo xumure asittin dhaabadha dogongora jirus dhiifama gaafadha nabii rabbii irra salawaata buusaa seenaa isaanii guddaa muslimni hin dagatu.
diinii ofii qofaaf hayyuu bakka laatu rabbiin sunnaa isaanii nu haa sabachiisu borus ollaa godhee nu haa gammachiisu borus ollaa godhee nu haa gammachiisu. Gaafa rabbiin malee cal'iftuu waa marri gaafa cinqii guddoo guyyaa qiyaamaa sanii shafaa isaaniin argamti furmaanni ummanni shafaa barbaaduuf dhaqee aadamitti aadam nafsi jedhee dabarse nuuhitti nuuhis nafsi jedhee dabarse ibraahimitti ibraahim nafsi jedhee dabarse muusatti muusaan nafsi jedhee dabarse iisatti daddabaraa dhuftee geette caalaa kalqii ummata koo jedhee kufe sujuujatti ol fuudhamte irraa magantaan gaafasi ilaahi yaa rabbi ollaa nu taa'isi jaannata keessatti ilaahi yaa rabbi ollaa nu taa'isi jannata keessatti. Akka duuti jirtu hundinuu hubadhaa obbolaa kee irratti mee namuu jabaadhaa ka akka kiyyaafa duuti fagoo se'a namni daakkii hin beekne galaana yoo seene akkamittiin ca'a namni daakkii hin beekne galaana yoo seene akkamittiin ca'a siraaxa dabalatee hisaabaaf miizanni waan ati dalayduun gaafsiif dhufu kitaabni gaafa santu jira kan nu hundaa eeggatu kottaamee haa ta'u bannu har'umarraa beekkatuun hundinuu haa ta'u bannu har'umarraa beekkatuun. Eegaa dubbii kiyya geesse asirratti xumuraa hundumti keessanuu dogongora kiyyas mee irra naa taraa warri haasawni kiyya isin cabse qalbii afwannaan jedhaa obboleeyyan rabbi salaamtaan eegala ittumaan xumura assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu nagaannu. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatuh. Waan jedhantu nama dhiba. jedhamtu nama dhiba alaa kulli haalin warri haadhi keessan abdi gidduudhumaan mallattoo boo'ichaa ishee istiikarii kan boo'ichaa hin fayyadamina yeroo xiqqoo hin fayyadamina billaahi aleekum waan san dhiisa. Intina ta'e ofuu biratti boo'a please ofuu biratti boo'a malee intinaan ergina tiktokiin nama adaba bara baan akka ta'u barbaaddani tiktokii. Yooma boo'ichi sin qabillee ofuma biratti boo'a malee komentiin hin boo'in adaraa keessalla.